Gubaa kanarra immoo dararaa kanarra immoo mana hidhaa sana keessatti gubachuutu caala jechuudha. Mana hidhaa sana keessatti gubachuutu caala jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jaalatamtoota, kabajamtoota, hordoftoota Wabii Tube. Har'a baay'ee mirqaanan qabu. Haalli an keessa jiru muudii an keessa jiru gaarii miti. Kanaaf hanga kana hunda mirqaan narraan eeginaa jechuu barbaadeeni dhokadheeni normaali viidiyoo kana kan inni raabaa jiru jechuudha. Halkan guutuu natti bilbilamaa bulee halkan guutuu jechuudha. Namoota garaagaraatiin bilbilaan hin beekne natti bilbilanii na doorsisaa bulanii halkan guutuudha. Yeroo tokko irra deddeebitee gaafa boossu miidhama kee gaafa dubbattu like namoonni sin uffaa dhufu. Naan uumne ana jireenya feekii ta'ee jiraachuu naaf hin uumne jireenya soba ta'ee jiraachuu jiraa miree asii miidhama asii noora namaa maal kokkolf turreerra umrii kana guutuu jiraadheen jira like kan jireenyi nu gootee gahaadha kan namni nu godhuurra jechuudha. So danda'een isa jireenyaayyuu ba'aa jireenyaa sanayyuu hanga har'aatti danda'ee har'aan gaheen jira. Namni immoo gaafa jireenya kee keessa seenee si miidhuudhaaf so maalumaaf jiraata bakka lubbumaan jiraatee maaliif deema gaafa jedhanii xiqqoon ulfaata jechuudha. Baay'ee ulfaata normaali. Badaa sirran turu baay'ee oduu garaagara na wanti jechuun barbaadu xiqqoon rakkisaa waan jiraniif jechuudha. Maybe ammayyuu na arganii wanti na jechuu malu ayyuun baddee jirti. Baduunis waan mirkanaa'eedha. Haalli an keessa jiru xinnoo ni ulfaata jechuudha. Akkuma isiniin jedheedha dhoksaadhaan viidiyoo kana kan inni raabaa jiru. Normaalii gara Finfinneen deema jedhee yaadeeni calliseen yoo sooshaal miidiyaa irraa badee xiqqoo maybe yaa isinis akka maatiitti waan inni isin laaluu fi maybe namoonni dhiphatan jiraachuu malu namoonni sirriin namni sirnaan na hordofu namni dhiphinni kiyya isa dhiphisu baay'een jira jedhee yaadeeni. Kaniin viidiyoo kana hojjechuudhaa barbaadeef malee haalli keessa jiru bifa kanaan taa'ee haala kanaan waan viidiyoo na hojjisiisuu miti jechuudha. Xiqqoon ulfaata haalli jiru jechuudha. Ayyuuni Saayidoo wajjin hin bulle jechuudha. Halkanuma sanadha jechuudha wanti kun kan raawwate wanti kun kan ta'ame jechuudha. Baay'ee ulfaata. Amanuudhaaf hedduu na dhiphisee hedduu na cinqee namoota hedduutti bilbiluudhaaf yaaleen jira adda baasuudhaaf yaaleen jira. Normally gara biraatti na fudhatu laata jedheen xiqqoo natti ulfaati. Wanti xinnoo natti shakkii natti naqee viidiyoo Yaasiin gadhiisee irratti argitanii jirtanii namoonni baay'een wabiin dhalaa jira dhiirri dhalu normally moor haalli an keessa jiru numa jechisiisa ta'uu mala ciniinsifachaa jira maal jechaa turan. Wanti kanaa ol nama ciniinsifachiisu wanti kanaa ol hirriba si dhoorku numaa hin jiru. Inumaahuu jechuudha hin jiru. Injiru. Hammana danda'ametti jireenya namoota kana keessaa bahuudhaa fi ifaajiin jira, yaaleen jira. Bu'ee baheen jira. Completely jireenya namoota kana dagachuudhaaf. Inumaayyuu argitanii jirtan viidiyoo guyyaa lama dura waan akkasii gadhiisee jechuudha. Waan kana dura ishee wajjin dabarse. Seenaan ishee wajjin qabudha kan inni hojjechaa jiru malee akka durii wal argine Saayiduu kaas ishee wajjinis wantiin an hojjechaa jiru completely hin jiru. Tasumaayyuu jechuudha. Dhaabeen jira natti agarsiisa viidiyoo kam irratti iyyuu jechuudha. Dhiphannaan na cinqinaan kaniin eenyu Yaasiniin bira dhaqee waan jiru sana isatti himee jechuudha. Badii baqqaati. Yeroo hundaa'u badiidhumaa si ajjeesuudhaaf si barbaadu akkasiidhaaf si barbaadu maalidha. Amma immoo isarrayyuu caale xinnoo dubbiin Saayid irraa dhufe wanti kun jechuudha. Inni ammaa kun direct Saayid irraa jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e sagalee isaa isin dhageessisa jechuudha. Bakka fuutee fuutaa iddoo gootee fiddee dhuftaa intala kana. Ani waan hin beeku tokko hin qabu. Waanuma tokko jechuudha. Waan jireenya namoota kanarraati baduu ayyaantuudhaan wal qabatee waan hin qabu tokko hin qabu jechuudha. Maaliin godhaan kana booda? Maaliin godha? Ishee jireenya nama biraa wajjin eegalte. Ishee jireenyi isii gara biraa deeme maal na fayyada? Maal naa godhaa? Isiitti dhuftee nama naa taati dhugumaadha mana naa taati baddee dhuftee jechuudha.
Maallaqni kan yeroo darbe qubeellaan kan gurgurameef isaaf wabiidhaaf achi deebi'anii miimoorii kan fudhate maallaqa ittiin argachuudhaaf wabiidha. Miimoorii sanarraayis quba waan hin qabu hin jiru. Baduu ayyuu keessaa sani harkaa hin qabu ani. So ammaas kunoo fidanii waan amma argaa jirtan kana taappeellaa ajaa'ibaa kana natti maxxansanii jiranii jechuudha. Barbaadamaan jira amma noormaali. Yoo intalli tun dafteen argamne, yoo intalli tun guyyaa lamaa sadii keessatti hin argamne, ani seera jala ooluun kiyya dirqamaa jechuudha. Haga dubbiin adda bahu. Badee seessayyuu ga'uu hin danda'u. Seerri sin dhiisuu maatii bira deemee adda baasa waan jiru kana jechuudha. Harmeetiyyaa kana jalaa dararan waan hin barbaannee fi ani hamma wanti jiru adda bahuutii dhokachuullee hin barbaadu. Eessallee dhaquu hin barbaadu. Finfinnees maalis garaagaraan deemuu hin fedhu. Bakka deemeen seeratti harka kennachuu. Haga dubbiin isaanii tun adda baatu jechuudha. Isinuu yookaan boroo iftaanuu deebitee galti. Yookaan achiinuu baddi. Bakka haqa toonyaal ni kabdoonyaal bakka natti ulfaatee jira. Humna kiyyaa ol ta'ee jira. Bakka haga kana baachuu danda'a. Haga kana jechuudha. Challenge godheen jira ofirra defend gochuudhaaf yaaleen jira ulfaate bakka hin dandeenye. Waanii takkaanii viidiyoo yaasuu irratti akkasina rifachiisee akkasina naasisee ani maal jechaa ture ayyuun sagalee naa keessee turte. Maal jetti Saayid wajjin wal dhabnee jirra gara kan kee dhufaan jira maatii bira deemuudhaaf natti ulfaata gara kan kee dhufaan jira kanaaf na simattaa jettee sagalee naa keessee turte. Akka caarraa ta'ee ani sa'aatii kanatti yeroo sen sagalee kana naa qabdu mana Umariin ture. Umar biran ture. Umar kun wanta jira mara guuree Sumayyaatti geessa. Tariitii yeroo nan dhageeffadhu sana sagalee sana dhagayinnaa. Sagalee sana dhagayee waan kana baasinaa riikardiyyuu godhatinnaa inumaayyuu jechuudha. Yookaan immoo forward godhinnaa dabarsatinnaa sagalee makanaayyuu. Mariyyuu waliin qabaatinnu anuma ittiin dha'uudhaaf jechuudha. Ayyuuma duukaayyuu. Harka caalu kaniin shakku yeroon an waan kana dhageeffadhu kana inni dhagahee dabarsee kenninnaadha. Kan xiqqoo na sodaachisee guyyaa sana akkasintinii jechaa ture jechuudha. Dhimmi kun kallattiidhaan waan na ilaallatuuf. Hariiroo ani ayyuu wajjin waan hin qabuuf irra deddeebiidhaan waa'ee jaalala ayyuudhaan waan hin dubbadhuuf jechuudha. Kanatu na sodaachise. Kanatu na naasise. Kanatu akkas na wallachiise jechuudha. Kanaafi maybe inni dabarsee kenninaa inni dubbatinnaa laata. Isa kanatu xinnoosii anaatiin na sodaachise jechuudha. Kana dhaanaatiin dhimmi wanti shookda na godhee akka sanaan akka dubbadhu akka sana holladhee akka naasa'u kan na taasise jechuudha. Yeroo tokko karaa ittiin beekne yoo sitti dhufan karaa ati yaanne yoo dubbiin sitti dhuftu si naasisti si rifachiisti bakka maaf hin dubbadhe even deebiin deebisneef isheedhaaf jechuudha. Sagalee sana dhageeffadheenuma kan inni itti dhiise jechuudha. Kanaafi sagaleen kun bayinnaa laata waan jedhuutu xinnoo na sodaachise jechuudha. Yoo silaa intalli tun guyyoota amma jenne kana keessatti deebiteen dhufiin aniu kan to'annoo seeraa jalan oolaa jechuudha. So yoo wanti kun ulfaatee intalli tun guyyoota jenne kana keessatti argamuu dhabaatte anatu dhaqee direct seeratti harka kennata. Anatu dhaqa. Yoo intalli kun hin argamin jechuudha. Yoo garuu intalli tun guyyoota muraasa booda dhuftee deebitee nama kana wajjin jiraatti tahee hangan shakkame kana jechuudha. Hangan shakkame kana. Hanga wanti kun hundi arrabni kun hundi sodaan kun hundi halkan guutuu natti bilbilaa bulan. Halkan guutuu isaa jechuudha. Rafne dhaabadheen bule. Inumaa mana hin bulle. Mana eessuma kiyyaan bule. Mana keenya hin bulle. Maybe dhufuu danda'u jedheen jechuudha. So ni kafalu isaan. Yooniin an dhugaa sirrii qabaadhe. Yoo haqni dhugaa ana bira jiraate Rabbi dhugaa kiyyaan dhoksi. Yoo nan nama sirrii ta'e. Yoo nan waan kana keessa harkan qabaatiin jechuudha. Waanuma xiqqoo kanarra dhaabbatanii immoo sagaleen kun Sayidoodhaaf ergamee jira. Ergiteefii jirti ayyuun isaafis jechuudha. Innis naa ergeera. Situ kana taasise bakka fuutee fidii iddoo itti dhoksitee fidii jedhee sagalee naa kaa'e.
So Sayyidoo kiyya ani homaayyuu waan hin beeku hin qabu. Homaayyuu waan inni irraa beeku tokko quban qabu. Tokkosa. Garuu nama Umar jedhamu kana gurbaa Umar jedhamu kana jechuudha. Yoon silaatii kanarra tare yoon haala kana keessa darbe eessa akka inni oduu kanneen funaanu. Hariiroon isaan lamaan gidduu jiru akkamitti akka kanaatti akka cimuu danda'e akkamitti strong akka ta'uu danda'e funyaan qabeen gaafadha. Samii mooriidhaa badee jira jedhanii hin banneen jedhee hin bahuun jedhee magaalaa kana keessaa hin baanee nan jira stiil. Kanaas immoo dhaqeen seeratti harkan kennadha darateen nafichee. Bakka onnee kiyyaa fuufee dhaqeen waan jiru wanta jiru nan dubbadha. Nama natti dubbatu na arga jechuudha. Sara darbee asirra dubbii kanarra yoon darbe dubbii kanarra yoon ceehee gurbaa Umar jedhamu kana hin dhiisu. Haala kana keessa yoon ba'e dubbii kanarra yoon darbe dubbiin kun yoo furmaata argate nama Umar jedhamu kana eessaatii akka inni oduu funan eessaatii akka inni informationii argatu jechuudha. Funyaan qabeen isa gaafadha jechuudha. Inni isu akka kanatti biyya tokko keessa wajjin jiraachuun ulfaata. Normaali. Yookaan ani nan deema yookaan isatu deema. Yoon kana taasisuudha baadhe yeroo dhihoo keessatti paaspoortii baafadhee Suudaan maan taane nan deema. Nan badaa. Bakka cituu qaba. Namni gidduu kana deemee oduu garaagara na guuru namni oduu funaanuu mucaa kana waan ta'eef jechuudha. Waan qabnu hunda gara sooshaal miidiyaatti yoo finnillee xinnoo ni fokkata. Hin dabbara bakka. Otoo gad taa'ee nutti himee dubbatee waan jiru kan bakka kanatu ta'uu deema maal. Mariidhaan gaafa godhan bira dhuufuun mari'atanii dhuufan hin ajooftuu jetti Oromoon jechuudha. Waan wayeetu dubbatee asii callisee maaga gadhiisee jireenya ofiis balleessee jireenya namaas balleessu jechuudha. Kanaafi hordofeen yoon kanarra dabre jechuudha. Hordofeeni isin biraan ga'a. Yoon taaneehu viidiyoon kun viidiyoo xumuraa kiyya ta'uu danda'a jechuudha. Viidiyoo kiyya xumuraa. Maybe adabbii sana jalaa bahee isa booda yoon wanti jedhee jechuudha. Kanaafi waan jiru hin argattu jechuudha. Direct ani hojjechuus baadhu namni biraa hojjetee waan jiru isin biraan gahuu danda'a jechuudha. Kanaaf kanatu jira. Waanuma jiru kana isin biraan gahuudhaafi haalli jiru xinnoo ni ulfaata. Hin mijatu akka barbaadetti akka duraanii sanatti wanti jechuudhaafi waan mijataadhaa miti. Kanaaf du'aayi naa gochuu hin dagatiina. Du'aayi naa gochuu na wajjin ta'u akka kana dura na jajjabeessu hin dagatinaan isiniin jedha. Kanaafi akka duraanii sanatti waan jiru guutuu isaa isinitti himuudhaaf xinnoo haalli mijataa miti. Maybe yoo gara duubaa deebi'ee yoon to'annoo seeraa jala soole jechuudha. Gara duubaa deemanii viidiyoo kiyya kanneen cheek gochuu danda'u waan ta'eefi icitiiwwan jiran wantoota jiran mana dubbachuudhaan barbaadu. Wantoonni biraa wantoonni silaa dubbachuudhaan yaade baay'eetu jira jechuudha. Maatii kanaan wal qabate warra kanaan wal qabate especially Sumayyaadhaas ta'ee Umar Gurbaa jedhamu kanaan wal qabate iccitii hedduun qaba. Anis akkuma isaan iccitii baasan iccitii baasuu hin danda'u. Salphaadha garuu baay'ee dubbachuun fedhu ammaa fi kanaafi isin na duuka bu'uu hin dagatiina na hordofuu hin dagatiina. Anis iccitii baasuu hin dadhabne waa baay'een beeka waa baay'een qaba waan baay'eetu na bira jira. Kan Umariis ta'e kan Sumayyaa akkamitti jarri kun liinkii uumanii akka isaan wajjin hojjetaa jiranii waa baay'een bareechee beeka. Akka gurbaa sanaa ariifadhee baasuu baadhus jechuudha. Garuu guyyaan itti dubbadhu dhiyoodha. Dhiyoodha jechuudha haala kanaan inni itti fufa taanaan. Kanaafi haallis badaa gaarii miti. Amma itti dubbachuun barbaadu. Kanaaf yoon silaatii waan jedhu kanaan haala amma yaadan kanaan akka halkan odeessaa bulan sanaan gochuu baatan weel deebi'ee wal arguu dandeenya. Yoon taane immoo du'aayiidhaan na hordofaa. Du'aayii keessan naa godhaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi.